Joobraa fi quraa ashamaa akkam nagaa jirtu ani yoobsan abbabeetii yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun wantoota dinqisiisoo barsiisoo fi bashannansiisoo hordofuu ni dandeessu. Seenaa joobraa fi quraa warra baalleedhaan balali'an keessaa joobirri ciminaa fi dandeettii isaatiin beekamaadha. Yeroo baay'ee garuu quraan dugda joobraa gubbaatti ba'eetu afaan isaa qara sanaan mataa isaa cicciniina. Kan nama dhibu joobirri gochaa quraatiif deebii kennuudhaaf ittiin falmee of hin dadhabsiisu. Gochaa tokko qofaa raawwata. Innis quraa dugda isaa yaabee isa goolaa jiru kana baateetu baallee isaa bal'isee gara samiitti ol barrisa. Joobirri dandeettii duumessaa olitti ba'ee barrisuu danda'u kanatti fayyadameetu quraa kana gara ol ka'iinsa inni lubbuudhaan irraa jiraachuu hin dandeenyetti fudhatee ol ka'a. Hammuma joobirri ol ka'iinsa isaa dabalaa adeemu quraan kun qilleensa arganuu dhaaba. Yeroo kana ol ka'iinsa xiqqoo irratti inni jabaa fakkaate sun gaafa ol ka'iinsa guddaa sana irra ga'u du'aa isaatu salphinaan lafatti gad deebi'a. Joobirri garuu ol ka'iinsa isaa irra kabajamees jiraata. Quraan kan joobira salphisuuf yaale ol ka'iinsa gadi jedhaa irrattidha. Ol ka'iinsi gadi jedhaan kun immoo naannoo quraan kun jiraatudha. Kanaaf joobira gaafa naannoo isaatti argatu dugdatti ol ba'ee olaantummaa isaatti argisiisus barbaada. Yeroo kana joobirri ol ka'iinsa isaa dhiisee dhufetti quraa kana baatee ol ba'ee du'aa isaa gadi erga. Sababni isaas naannoon quraa sanaa achirraa miti waan ta'eef. Iddoon joobirri inni sirriin immoo iddoo ol ka'aa kanadha. Achirratti eenyumtu isa ija jabaatee isa tuquu hin danda'u. Lafa mo'ichaa isaatu achira. Atis anis isinis akkuma quraa kanaa wantoonni jireenya kee goolan nagaa si dhowwatan yoo naannoo kee fi keessa kee jiraatan situ iddoo kee ol jedhaa sana dhiisee naannoo warra kanaa dhaqe waan ta'eef ammaa jalqabiitii akka joobiraatti iddoo ol ka'aa dura turte sanatti deebi. Naannoo warra salphoo gaafa dhaabattu atis wajjumaan salphatta. Warri hamaa kee hin beekne hamma kee hin beekne hamma isaanitti gaditti si xiqqeessanii ofii gadittis si hambisuu barbaadu. Akka ati guddaa taate beeku garuu si salphisuudhaaf waan danda'an hundaa raawwatu. Gaafa kana dhaabbadhuutii eessa akka jirtu of ilaali. Sana booda gara iddoo ol jedhaa sanatti baallee kee isa ulfinaa waaqayyo siif kenne sanaan ol ka'ii barrisi. Yeroo kana warri si kuffisuuf mataa si yaaban hundi isaanii akka baalaa tortoraa sirraa harca'u. Joobraa fi quraa galatooma.